أشم. أي أشم. ها؟ أكمل جرتن ميو. أكمل جرتن. وإجاي ربي. أقول رفني قامي. ما أكمل جرتن. أجاي الأمر. ها؟ baganu eeydan bishaan ma kana dhuyname وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكمل جرتن أكملتي سنين جيران ها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Romo sabako dira dalani harka fune jamani galani harka gajaran hawa mangudo waganu jiratan jirunu angudo bakani gaisi bo ega ga bo dubbina matti alamanne wa ajaib rabbi me share goda me share invite goda wa ajaibatal amri wa ajaib rabbi me share goda invite goda way share goda invite goda me asham jenna harka wal kabanna irreto kumati nulkane dafanna romo sabni khondira dalani harka fune shama wali galani je ummata waliin qabsaawaa turee gartee amaan gaagura nu seene biyya teenyatti ni beeytanii amaa gaagura seenee jansi galee kanniisuma taa'ee waliin daymoo kana si galee amaan kun dhufee gaagura seena amaan kun ajaasaa tanatti uleeti kanniisa kana jeeqaa jechuu waliin gartee gaagura maddisiisuu dhorke qabsoo oromootis amaas seene si galee ummata duraa waliin qabsaa'u ummata duraa waliif duu ummata duraa waliin duu arra wala jeesisiisu jira jechuun si galee shaytaanni daflos kanalrallee ni haasoyna haala yeroorrallee ni haasoyna maaltu deemaa jira maaltu ceceehaa jira jenneetis ni haasoyna waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu abo jaarsa gurraacha keenya tokkoon harke boos keessatti abiyyi bishaan nuu fiduu deema bahara nuu fiduu deema way bahara nuu fiduu deema way baharri dhufe qurxummii nyaachuu qophaawa yani gurra nu baqaysan adeero qurxummii wanti baharri sun eeysa kute baharri dengada way abiyyi bahara nuu fiduu deema way maarree nuu fiduu deema qayyi bahar nuu fiduu deema dafaa xumuraa gaawwan kana nurra zaylatti harkanii kan asabitti harkanii kan ay yaa wasakhoota kanaa booda abiyyi wajjiin gartee qushaasha kanaa wajjiin namni deemu qushaasha ta'ee hafa malee kun gartee faayidaan isaan jirtu isin invite godhaadha share godha jaarsa keenya maraataa tokko as keessatti harkeetiin baharri sun eeysa qote jeene an baharri bakkumaan ciisu dhufee galaanni na fuudhaa yaa rabbii haaliqa jeeti qiyaamaan na qabatti way abiyyi yaani bal'aa manguddoon ta'e jeta abba maaliif bahara kana nurraan finne jeeni maaliif daftee dubbisan xumuroo nurraa ittiin goone jeeni akkuma waan namichi isaan dhaga'u si gale abo bagana gee an dhuftan gaa isin hundi mee share godha hanga isin seentan jenneeti isin bashannansiisaa jirra akkami jirtan mee qabbanarra akkami jirta shurxaan ameerikaanu seente gaa'e shurxaan nama ariitu sun ni beeytanii ta suudii keessa nama ariitu sun akkatti ummata ari'aa jirti yaa rabbi nu baasi jenneeti du'aayi godhaa jirra shurxaan ameerikaas dhufte gaa
Diyaaspooraatu ijoollee biyya Arabaa tanatti beeyta wanta tanaaf rabbi diyaaspooraa shurxaatti fide sii galee. Tanaaf diyaaspooraa rabbi shurxaatti fide. Hayyee amma gara sagantaa hiyyaatiin seenaa sheer godha akkuma amma sheer godhu jirtan kana jabaadha walii godha invite illee godha sheenii dhufee lafaa kaa maal wal gangalchitan jaa wal gangalchu jiru wal jalaa kaasa irra deebuudhaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنين سلامتا تنجن يويا كبجمتوتا إلمان ورمو هندنو بغنغان دفتني نسرينجا أكما بيكم إيسر راخاني إيسا جيني إيسر راخاني إيسا جرخجو حالا يرورت غرتي dubbachuu dhufne mee isi wanni nuun gargaartan sagalee ummataa tana sagalee taa ummanni keenya jiruu keessa jiru jira keenya ummanni keenya maana uumtee keessa jira sii gale ummanni keenya nama firraa kaasee bineensa firra baase sii gale yaa rabbi arruma nurraa kaasii ganaan qabsooyinuu jechuu jira sii gale gafuu tikreen nu qabee tikree gafnee yaa rabbi bineensa gartee ilmoo nu jalaa fuudhee ilmoo fuudhe tanaawu ifii masruufa haanaa loltuu juud dhufe yaa rabbii nu dhaqqabi jee ummanni keenya du'aa godhu jira rabbiin du'aa isaanillee irraa haqee balu aamiin jenna. Akkuma beekamu jidduu kana ajandaa baay'ee deddeemaa jira. Ajandaan kun hundi maaliif ka'ee deemu jira jennee haalaallu gootichi keenya leencii shanyii taaddee birruu jaaltaayyee danda'a. hidhaa seenuun isaanii yaadatama shayxaantichi murtaddiin gartee nama isaa wajji qabsaa'e nama isaa wajji biyya jaare nama isaa wajji gartee paartii tana gadhaabe gartee qaallichi nyaatuudhaan beekamu wasayitichi qushaashini gartee ilmoon barandaa gartee jaaltaayyee hidhuun isaanii yaadatamaa jechuudha. So eega jaaltaayyee hidhee jaaltaayyeen gartee sagaleen isaanii dhagayamte jechuudha. Dhugaan isaa addunyaa guutuu dhagayamte. Dhugaa tana maaliin shaffannaa jedhanii hoolayyii sheekotii manzaraa ta gartee wanta xirraafumatti darbee iyyisiisu takka ta gartee Arsii fi Harargee tana keessatti rabbi fidee gannaqe takka tuunis loqoda Arsiitiin dubbattii tuunii loqoda Harargeetiin ajandaa biroo uumte jechuudha. Jimaa qamoo naraan jimaa qamoo nalaal way namni jimaa qamoo dhalarraa waa dhaluu hin danda'u way namni jimaa qamoo mee haga ammaa nu dila kana jimaa qamaa nu dhalan sheekotii salee nu dhale sheekotii manzaraa tanaan nu dhale mee rabbi sodaadha sigale maraataan tokko kajarma kana taa'u kagartee ijoollee re'eetuun jala yaatu kadiir martuu kan jedhan akka korbeeyyii re'ee kanatti sigale ichi as marrata sigale kanaan ummatni burjaajeessu ummata keenya burjaajeessu turanii jechuudha. Kun hundi maaliif ta'e ajandaa gartee gootichi kun sagalee arkatee sabni kun gartee namni dhugaaf dubbatu namni dhugaaf dhaabbatu paartii tana keessa turuu kan dandeenye paartii tana wajji qabsaa'uun akka hin danda'amne qaallicha kana wajji dhugaan gartee akka hin jirre namni dhugaa qabu namicha kana wajji jiraachuun akka hin danda'amne sabni kun na jala naqa'ee jira na jala baree jira dhaamsi taayyee sun bakka gahee jira wanni isinirra wal nyaattan hin jirtu ka wal isin nyaachisaa jiru daafloosi shayxaanticha dhiiga ilmaan keessanii dhugu jiru kana jee hayyichi kun dubbii namaa isaatiif hoggii ummanni gurra kennu eegalu sigale faarsee bulaa fi riphee ololaa kana lafaa kaasee sigale amma gartee jimaa qamaa maarree qamaa mitirkishoon qabeena amma manzaraa guurattee asoriite sigale sheekotiin hiltantun sigale tadabbaa beeraa laaluudhaan beekamtu tun dabbaa beeraa laalee maashaallah jaabar manzaraa kan akkana godhaa dhaabbate sigale qushaashni qushaasha deeggartu sigale qushaashotii tana gayyaaseeti oromoo gartee hayyoonni keenya dhiigaaf lafeedhaan tokkummaan kun shinnigaa awwardi jennee wanni lafa kaaneef maal waan wanni qushaashni tullaa ixee gartee ka qulqulleessuu danda'u
caayaan tokkummaa, gaaddisni tokkummaa, odaan tokkummaa kan abbootiin keenya jalan nu yaamaa turte. Shinnigga jenneeti gartee shinniggaa awwardii tanaa wanni gabbaaneef shinniggaa shaw jennee wanni gartee miidiyaallee itti qopheessu jirruuf yuutuuballee itti bannee jirruuf gartee ummata gartee gosaan amantiin gandaan sigalee qushaashni kun gartee qushaashni nu keessatti uumame kun ummata balleeyse ummata walitti ajeeyse dhiiga shinniggaa abbootii keenyaa saniin irraa dhiquuf kanaan gadi baanee jechuudha. So ummata sagalee walii tahaa jiru Oromoo bira kutee sabaa sablammii gartee sagalee tahaa jiru ajandaa kana jijjiiruun qabajee sheeyxaantichi hoolayyii gartee sheekotii manzaraa tan nyaachisu tana gayyaasee jechuudha. Amma kun gartee way lolaan nurra labsame way Harargeen dhumuuf deemti way Maarreen dhumuuf deemti qaallichuma gartee jazbaa ifiifuu laalcha namaa hoggichi laaltee naman fakkaanne tokko sigale bakka kanumaatu ummata kabajamaa guddaa Harargee kanarra lola labse haya badaboo hin fakkaanne fakkeeffadha sigale qaallichi farshichi Khadiir jaamuus farshoo isaa quufeeti diraaga isaa quufee ichi akka loonii kanan marradda baaj akka reetti saa'ee sigale ati hoo maaliif marratta Harargee irraa inni nama dhorku jira harja osoon Harargeen duutuu sagaleen ta'uu beek osoon Harargeen buqqaatuu sagaleen ta'uu beek sigale kunis osoon Arsiin asii buqqaatuu sagaleen ta'uu beek osoon Arsiin asii dhumu jirtuu sagaleen ta'uu beek wanni inni sagalee irratti ta'u tokkummaa ummata kanaa caccabsu akka ummanni kun walirra duulu haala mijjeessu maaliif wanni isaanii kenname kanaa jechuudha fidanii maaliif diran hoggee namni Arsii keessaa hoolaan tokko marrate maaliif diran Jaawar diranii jechuudha bar warra Jaawar ergee bar warra Jaawar wanta godhu bar Jaawarii nurratti ergee isin jira laa dubbiin siyaasaa akka if keessaa qabdu Jaawar nama afaan qabu nama ifii gabbahee dubbachuu danda'u nama yoo nama arrabsuu barbaade arrabsuu danda'u nama yoo nama tokko waan fedhe ji'uun danda'u nama afaan qabu nama jechuu danda'u jechuudha. Mee maaliif gartee waan ajjuuzaa namaa hin fakkaanne sigale ta tartiibaa hin qabne ta ajandaa irraa kaaftee irra dhaabduu hin beekne kana ergatamee Jaawar fuudhanii Jaawarii walii geessanii jechuudha. Kunoo gaalaala isiniin himnee nuti bara Harargeef yaadanii Hararge Jaawar irra kaasuu yaadanii akka isaanitti bari nafne olola ajaa'ibaa bananiiti. Ummata Harargeetii fi ummata Arsii waliin naquu isaaniiti. Way rabbii yaa boonuma jajjabu isin way numa jajjabu siyaasaas numa beektan ummanni Oromoo kun hanganuma baqqaa tuffattanii ummata kabajamaa guddaa kana ummata gartee sheeyxaantichi mataa guddoo kunuu shawwaduu dadhabe nafxanyaa isin dhufu jira way Maarree isin dhufu jira Gabratsiyoonii isin dhufu jira jee Abiyyuu shawwaduu dadhabe Oromoo sigale amma wanni lukkuun gartee ifiifuu kofoo haachuun beeynetu ta kofoo jalaa butaantii hin qabnetu Oromoo shawwaddeeti ummata kabajamaa gurguddaa kana waliin naquu barbaaddii jechuudha sigale yoo jimaan Harargee yoo Harargeen jimaa isii daldalattee hin jiraanne kamiidhamu Arsii bar yoo Arsiin qabeenya sii qamadii sii sossoofattee hin jiraanne kamiidhamu Harargeedha bar maaliif dhiini keenya wal keessa jiraa jechuudha sigale ilmaan abbootiin teenya gartee lafee fi dhiigaan cabsitee waliin nu nayitte kana arra gartee hoolaan marratu dhufe hoolaan ifiifuu tartiiban qabne ka jireenya mataa fiitiifuu qaceelfachuu hin dandeenye kan jiruun mataa isaanii paaswordii gaafatte ummata Harargeetiif mormaa jedhu mee namni Harargee mormu eenyu nama Harargee biyyatti gartee sheeyxaanni dhiiga dhugu jiru kanaa mormu namni qulqulluun Harargee ummata gartee gibiraan gidirfamaa jiru ummata gibirri seeraan alaarra fe'amee gartee gidirfamaa jiru ummata gartee jalarraa qabanii haga gubbatti caasaa beeraa qofa diriirsanii fi beera ol yaamanii Finfinnee tanatti shalaf godhanii
sigale ganama gartee ajandaa barreessaniitti kenna waan irraa guuruu qaban silaa arra kanaaf falman ummanni keenya nama yaada qabuun buluu qaba ummanni keenya gibirri seeraayyoo irraa guuramuu qaba amma marsaa tokkoffaa hafalan lammaffaa jiran sadaffallee irraa guuruu ta'anii jechuudha nama gartee ifiifuu yaa rabbi maana uumte jechuun jiru sigale akka ummanni kun tokkummaan sagalee waliin taane akka ummanni kun tokkummaan wal jala yaane akka ummanni kun tokkummaan waliin dhageeffanne akka miskiinachi gubachuu jiru kanaaf namni sagaleen taane isaan asii miidiyaa rabbi harka kaa'e rabbi laaffisee fi maal godhan kun arsii falma kun harargee falmaa jechuudha namni isaan filatellee hin jiru namni kadiir martuu ergatees hin jiru namni wanta ajjuuzaa teessusan arsii keessaa ergatees hin jiru jechuudha sigale saniifu oromoon wanni beekuu qabdu wanni amma deemaa jira kana ajandaa oromoon laallattu gurra si calawu tiyyuma tana dubbiini qabadhu sigale jimaan arra gartee sheekotiin manzara haraam gootuu hin jirtu sheekotiin manzaraa ta nama jeesu deeggaru jirtu ta mujrima dhiiga namaa dhugu deeggaru jirtu ta mujrimticha gartee muslima buqqisu deeggaru jirtu ta nama gartee abdiillee hidhaa hiikee taayyee dandayaa hidhaa naqe deeggaru jirtu ta nama gartee geetaachoo raddaa akkasi dhiiga namaa dhuguu ture ka qeeroodhaan sheeyxaanticha jee 4 kiilootti gartee re'ee qaltee fi foon waaddii nyaachisaa aangoon badhaaftee sigale warra lakkii oromoo iddun nageenyi buu qabaa jetti hidhaa naytu mootummaa kana deeggaraa mujrima gartee oromoo gudeechisu oromoo buqqisu kana qaallicha deeggaru warra deeggaru kun jimaa namni qamahee gartee masgiidaan irraa jaarratee hajjiin irraa dur godhuu ture hunda arra dhuftee haareetti haraamessuu hin dandeessu jechuudha. Wanni isiin deemtuuf shilmiin eeysaan laafti jennaan duufaa jette jenna. Sigale. Eeysaaniin ummata waliin naquu danda'a. Ummata ifiifuu gartee bilziqinnaan qorqortee jireenya isaaniirraa hongeessitee waan qaban gurgurachuu dadhabanii waan qaban daldalachuu dadhabanii sigale durriyyeen irratti gartee baacu jirtu kana eeysaanii ummata waliin naynajanii laalanii ta Suudi Arabiyaa irratti harkaa nama makiinaan lafarraa harkisan hunda nuti harkaa darbinaan amma eeysaa waliin naynajanii tanaan dhufanii jechuudha. Tanaas ummanni Oromoo beeymagan jechuu qabaa. Beeymagan jechuu qabaa. Nam tokko kan Oromoon ergattee jara kana keessa hin jiru. Oromoof arra eenyu ka barbaachisu. Arra gartee bineensa goondaa kana ka Oromoo ciniinee gartee dhiiga dhugu jiru. Ka ol adeemaa karaa waraanaa ergu jiru. Ka barata mana barumsaa dhabamsiisee gartee dirree waraanaa godhee leenjii waraanaa babal'isu jiru. Aangoo isaatiif jechaa beeka. Oromollee fayyaduuf biyyallee fayyaduuf waraana babal'isaan jiru bara. Osoo diina biyya seene tokko taate biyyarraa eeguuf daangaa biyyaa kabachiisuuf sigale faayidaa biyyallee osoo waraana babal'isee bara faayidaa biyyaati. Yoo nutilleen firii isiin garre dhaloota dhufuu harkaa jenneeti gartee abdannaa jechuudha. Abdannaa jechuudha. Aangoo ifii tiifachuuf aangoo qaallicha shayxaanaa kanaa tiisuuf wanni ilmi namaa dhumu jiruuf wanni raayyaan ittisaa kufee kuffisaa jiruuf wanni raayyaan ittisaa halkanii guyyaa osoon tajaajila hin qabne kabajaa hin qabne gaara bahee muka ba'uu jiruuf aanguma shayxaana kanaa tiisuuf warri aangoo shayxaanaa tiisuu shayxaanum wanni isinirraa achi qabnu hin jirtu isini warri aangoo shayxaanti jajala kursii tiisu jiru shayxaanota gurguddaan isinii jechuudha. Sigale. Osoo isin lakkii jettanii qaallichi kunii fi deemee lolatu jechuudha. Jeneraalonni isin ajaju immoo dubra dura naqee dubra xixiqqaa kana gangalchaatu oolti manguddoon biraan ujuulu irraa eegali.
qabeenya kana ziqee adda addaa kana saamtee gurguraa jirti. Jireenya takkaa gurraanuun dhageen jiraachaa jirti jechuudha. Sigale isin ammoo halkanii guyyaa muka kaan buutanii kaan dhayxanii faraqataan fannoo isin gorra faraqataan waboo isin qala faraqataan gartee kana bu'aatanii buutanii if rakkisu jirtanii jechuudha. Namichi isin oolchitanii isin jirtu nagawma lubbuu ta'e isin bareeddutti taphachuu jirtanii jechuudha. Sigale namicha kana godhu jiru namicha dhiiga ummataa kana akka bishaanin lafarra yaasu jiru. Sigale namicha qabeenya ummataatiin taphachuu jiru. Kana sheekotii deeggartuutu kana sheekotii yaa rabbi nuu tursiisi jettee du'aa gootuutu jimaan haraamii siin gabbee jimi si yaa godhu. Sigale jimi si yaa godhu. Sigale saniifuu ummanni keenya wanni beekuu qabdan wanni hubachuu qabdan arratti ka arsii barbaachisu nama gartee duuti arsirraa haa dhaabbattu jedhe. Arratti ka hararge barbaachisu nama duuti harargerraa haa dhaabbattu gibirri ummatarraa gataabuu ummanni keenya nagayaan haa jiraatu ilmoo barsiifachuu haa dandayu. Ilmi harargee ka dhugaasani ilmi oromoo ka dhugaasani wallaggarraa duuti haa dhaabbattu kaje ilmi oromoo sani. Sigale kijibduu ayyaallallattoota warra duraanuu mataa qabatee akkamittiin hawaasa kana diiga akkamittiin hawaasa kana waliin naqajee tattaafachuu jiru saniif carraa kennuun qabnu jechuudha. Sigale ayyaroo hunda isinumatti lallaba tokkummaan sibiila. Wanni dheengadda nuti gartee wayyaane ittiin moone tokkummaa keenyaa jechuudha. Iccitiin biroon jiru. Yoo tokkummaa san hin qabaanne diinni arra Oromuma dheengadda wayyaanee gartee baankii taankii harkaa qabdu Afrikaa bulchuu turte addunyaan guutuun harkatti kennite siyaasallee harkaa qabdu maqalee galchiteetu arra gartee wasakaa gartee finfinnee malee uumaa harkaan qabne kana firraa kaasuu dadhabee kanaan cinqamu jira jechuudha. So kana badiin ummata qofa osoo hin taane hayyoonni keenyallee ka kallattiin keenya ka afaan qabateetuma taa'ee haa bilchaattu jeetuma hiddistuma jala ibidda ishiitu kunillee itti gaafatama jalaan baatanii itti gaafatama jalaan baatanii. So akka nuti waliin dhageenyeef wannin kana hunda keessa deemee bal'isee isin haasee sigale wannin kana hunda keessa deemee bal'isee isin haasee akka nuti waliin dhageenye akka nuti gartee dhaamsa hayyoonni keenya nu dhaamee taayyellee hidhaa seene aarsaa kafalisan akka nuti gartee wal quban qabaanne akka nuti wal jala yaane akka nuti atteeshina gamasirraa gartee yaada keenya ka gamas luuccee kana gamasirraa ganaa walirra deeffannu akka nuti walirra xiyyeeffannu nu godhuufi wan ajandaan akkanaa gabbee jechuudha. Alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u ummanni keenya ajandaa kana irra dammaqee jira. Ajandaa biyya Arabaatii ka'uu fi ajandaa sheekotii manzararraa ka'u yoo isaanii gachiibsanii sheekotii tana tan qalanillee gartan abadan ajandaan godhatina. Diinni guddaan yeroo ammatti sheekotiidha. Diinni guddaan kan isin firraa eeguu qabdan sheekotii manzaraati. Ummata gartee yoo naa dabarte dhimma isaaniiti biyya guutuu haa xaraganiyyuu. Sigale kan isin guutuu firraa eeguu qabdan. Ani sunumaa fi awwaanin keessa beekuu fi sheekotii tan akkana gaqqabee isinii himuu jira jechuudha. Rabbi waan boruutti na gaafatu. Sigale Rabbi waan boruutti na gaafatu sheekotii tan akka gaqqabee isinii himuu jira jechuudha. Namni ummata kana namicha jala gaqqabu jiru ummata kana gabroomsu jiru jara kana. Sigale qeensi maarree jennee beekaati milisee goonaaf malee akka sheekotii kanaan jiru. Sigale hajjii ja'aniiti 740 nama tokko godhanii akka inni durooyinii bitatu geessu jiranii jechuudha. Ni oolchitanii. Sigale ni oolchu wallaahi oolchuu hin dandeessan. Kana qoshaasha gowwaa
nama gartee Mililikii fi Isaayyaas awwaala keessaa baase. Isaayyaas bara irraa addunyaa guutuurra deemu jira. Inni hidhamee mana galee Adaanechuma fuuluma Adaanechii fi fuula caaltuu laalu jira. Beera gurguddaa kana aangorra guurrate dabbuma isaanii kana eegu jira jechuudha. Sigal. Arramee biyya takka tan inni dhaqee hojjaasuu jiru naami. Isaayyaas dheengadda bar Masrii guyya torba taa'e. Dhikalee isa Chaayinaan bar meeshaa waraanaa kana gartee ka gosa adda addaa kana dooniidhaan buusaa oolteef bar. Eertiraa duraan meeshaan ittiin gurguramin jettee Tigreen irra lallabsiiftee addunyaan guutuun meeshaa ittiin gurgurtu irraan bittu awwaala keessa Tigreen. Awwaala keessaa fuudhee baasee jechuu dhufe. Sigale. Amma Suudi Arabiyaa kanaa booda yoo Abiyyi Suudii teessee deeggarte kanaa Suudiin gurra qabdeessi galchuu teessee jechuudha. Ichi mi bakki itti isin Abiyyi jecha muka ol keessan. Sigale. Kanaa booda yoo isin ichi teessanii Abiyyi jecha muka hudduu ol keessan ganaadha jarri kun Abiyyi deeggaran jennaan Suudiin qaqqabdee hanjabaan beeytu ni beeytaami. الخلاف مخلفون جامع ربني نمني وان نتجن خلافني اتخيني يجوبر سيقال عربوني غنادا اما إساياس تلشو جرى سيقال خانا وندمالي والله لا خانا فرق قريجة أصونا يوني تيجن أصوني تبوهن أصونا يوني أبون أكنين انتاتو جاني تيجن سيقال إني أقي خينينا فرطي سموني ساو فريدامي سيقال bar osoo amma paarlamaa dabarerra maalaaso ite janiin wallahi hin beeku viidiyoo faalaalee januggu qaalichi maraata daba walaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh booniyye bagana gaan dhufte qaalichi maraata viidiyoo laale hay tanaasan maase ijaajan sigale hoggi owu shiniina sun irraa gabbu sigale tanaasan maase ijaajan sigale maalif namichi hoggi dhufu diratee dhufa diraaga dhuga ni beeyta ni harkisa qaalichi qushashni ni harkiseeti dhufa ijjisaa sana tanaafika wadallatti kas gadhiibatti hoggi ni haasawu gootummaa sittiin fakkaatin ija kasi gadhiibattu san waan gootummaa gadhiibattu sittiin fakkaat diraaga akkas godha harkiseen dhufa qaalichi nuti waan beekunraa haasawu jira malee ana ololatti hin jiru sigale waan beeynurraa haasawu jira so qaalichi tanaanumaa seejo wallahi dhugumaan isini way tanaasanumaa jeejan sigale quufeeti gartee maarreen godhuu deema bishaaniin fiduu deema miixirqishoon fiduu deema miiliyyoon fiduu deema jee Isaayyaas duraan ummanni isaa jalaa face Itoophiyaa gartee wanta Eertiraa Isaayyaas booda ittiin fuftu jee hayyoonni hundi lafa kaa'e ummata Eertiraa tokko godhee jechuudha. Maaliif ummanni Eertiraa qabsoo ama 30 ol qabsaa'eeti fidee jechuudha. Biyya san laaftumatti Isaayyaas haa jibbanii malee waan Isaayyaas godhu jiru haa jibbanii malee sigale waan Isaayyaas godhu jiru haa jibbanii malee biyya isaanii hin jibbanii jechuudha. Namni keenya onni beekuu qabu tan dhaqeeti maana sab deebisaa hay biyya abbootiin teenya gatiitti kafalte biyya maarreen keenya gatii warri duraan Isaayyaas dura dhaabbatu hundi amma Isaayyaas wajji dhaabbachuuse aboodhaab hayyoonni keenya irra eeysa wanta marmeela udaanii keessaa fuudhan irraa dhiqan aboodhaab yaa aboo biyyan balleeysinidha maraataa ibiddi harka dhufe manziila gartee mana rabamee jiru mana kanatti hin fiigu maal gaafatta so Isaayyaas amma addunyaarra deemeeti Isaayyaas amma addunyaarra deemeeti meeshaa waraanaa galfachuu jira barbiiti dura meeshaa waraanaa waa takkan qabu wanta gaafa 91 wayyaan irraa fuute tana akkatti harkisanii duf godhan tana taankii bar yoo ichiiwu darban naman dhooyne tana tanaan tetteeysi dura wayyaaneen dippiloomaasii irra dalaydee
addunyaa guuturraa galchitee akkatti hin binne akkatti hin gurgurre goote meeshaa waraanaa akka bitachuu hin dandeenye goote alshabaab leenjifti jechuudhaan irra dalaydee wayyaaniin galchite mililikii fi qaallicha issu Isaayyaas Afwerqii bakkuma takka dhaqee maraataan keenya awwaala keessaa luqqisee jechuudha. Amma haa re'eettuma korbeessa fidhalte ta'e shayxaantichi re'eettuma korbeessa fidhalte ta'e Isaayyaasittuma oofu jira kan sigal. Isaayyaasittuma oofu jira jechuudha sigal. Haatti oofu. Re'eettuma korbeessa fidhalteen siinje. So amma Isaayyaas Suudii dhaqee Suudiin meeshaa ajaa'ibaa kana kunoo as oofuu deemu. Jaawarwwan kana duraan barreesse. Lolli ammaa namni guuza waliin yaammataa. Yaaboo kan makkiniina fudhattee baqbaq uummata keessa teesseen jiini. Anilleen duriin jeeni ni yaadattan. Manzaraa Shimallisii ilaaltu kana. Manzaraa Adaanechi ilaaltu kana. Manzaraa Caaltuu ilaaltu kana firraa baasii kan addunyaa ilaaltu kaayyadhu. Sigale. Arraaran jenne allongi taayimiin jenne. Itti salphataa bargaafa isaaf yaadnu san akkana jennee gorsuu turreeba. Isin maal beeytan? Abbichuun abbaa malaa? Way amma wanta godhuuta? Way amma dhukkeerraa kaasuuta? Haya bada'u? Amata beekan baara jee afaan banu jiru. Baharri inni fiduu deemuus hin jiru. Inni ajanda uumuu barbaada. Akkanaa fi ati waboo teenyan gargaarranne barbaada. Ajandaa biroon uume. Akka amaarinni fannoo isaaniin gargaarranne barbaada. Inni ajandaa kana fuudhee kubbaa firraa achi darbee xiqqollee taatu yooniin hafuura furadhee jechuun jira jechuudha. Saniifuu ajandaan hundi irraa harkaa faca'ee waan godhuu fi waan dhiisu wallaalee maraachaa jira jechuudha. Taayyee dandayaa siyaasaa nu harkaa balleessee nu harkaa diigee warra duraan nuti wal shakkisiifne nafxanya jennee walitti kaafne hunda tokko godhe walitti araarsi maal godhuu qabna jee arra albahaa oolee jaansi galee. Qoree isaa walitti qabatee qoree maaltu jira wadallootii isaa walitti qabateeti wadallootii isatti iyyaa oolee jaansi galee. Saniifuu ummanni keenya yeroo ammaa hoggee ajandaan tokko dhufe maaliif dhufe ja'aati if gaafadha. Ajandumarraa if eeggadha. Keessattuu ajandaa Arsii fi Harargee keessa ka'u xiyyeeffannaan isaanii yeroo kamiyyuu Jaawarirra. Meelaala ergamtoota Jaawarii, maarree Jaawarii, mitirkishoo Jaawarii jedhan hoggii namni Arsii kun tokkummaan ka'ee dubbate. Ergamtoota Jaawarii dubbiin daftee oowwitii jechuudha. Riphee ololaan kun miisija kana ergaa jechuudha. Qaallicha Sakaraanaa Kadir Martuu juu kana eegali kanatti miisija ergan. Kun kaasee ijoollee xixiqqoo tana ta'a hubannoo siyaasaa hin qabne tana gadhiisaa jechuudha. Namni Harargee tuqe, namni Harargeen kufe, namni Harargee tuqee si milkaa'u, namni Arsii tuqee si milkaa'u, namnummaan Oromoo tuqee si milkaa'u. Namni tokko nama waliin caalu, namni wanni wal caaluun sodaa Rabbii qofaan. Wal kabaju, wal dhageeffachuu, wal jala yaa'u sun aadaaf safuu abbootiin keenya nu barsiiftee jechuudha. Arra yeroo wal qoonnu keessa irraa mee namni dhugatti saba kanaaf yaadaa, saba kanaaf hadoodaa, waan saba kanaan na dhukkubsaju sadarkaa arra gartee wal qoonnu irra jirra sila. Sadarkaa bineensi kun nu nyaachuu jiru. Sadarkaa ummanni keenya yaa Rabbi ilmoon dhalatti maaliif hin dhaladhe jettee haadha dhalte komachaa jirtu. Abbaa isii dhale komachaa jirtu. Sadarkaa gartee ta'ulfaa yaa Rabbi an dhalachuun qabu jettee Rabbi boo'u jirtu. Sadarkaa kana keessatti ajandaa walii uumnee sadarkaa nuti wal nyaachuun irra jirra. Mee atummaan taa'ee if laalif. Sadarkaa namni tokko waan barbaade sirra murteessu kan biyyattiin heeraa fi seera hin qabne. Sadarkaa wallaalaan tokko ka eeysaa dhufee hin beeyin, ka eeysuma isaa hin beeyin, gosa isaa hin beeyin. Jimma keessa namni gosa qaba, eeysuma qaba.
mee sumuma abiyyi fidimee tokko mee abiyyi jimma keessa gostan jimma kun abbaa digga abbaa raagoo abbaa mitirkishoo abbaa gangalchaa abbaa ciibsaa jetteeti addaan qabdi sigale mee inni abbaa maali hinjiru jechuudha sigale abbaa diqaalaati hinjiru jechuudha mee fidi tokkuma anna eesuma saati kaju so sadarkaa biitti kan harka kuftee jirtutti sadarkaa kan harka jirrutti sadarkaa qabsoon oromoo shawwadamtee gartee bineensa harka buutee tokkummaan abbootiin keenya nuu fidde gaafii keessa nu harkaa naqee amma dirqinichi keessaa dhiibu jirrutti amma ajandaa kanarraa sadarkaa haasoo numa jirraamee nuti dhugatti mee if gaafadha sadarkaa namni dheengadda waliin qabsaa'u ture arra walirra qabsaa'u jirutti sadarkaa namni dheengadda waliif du'u ture arra wal ajjeesu jirurratti sigale arra tokkummaa sigale tokkummaa haasa'uu qabna malee ija guduunfannee tokkummaa keenya qaceelu qabna malee sadarkaa gartee arra hummaali waliin jennu kun jirra hin jirru jechuudha oromoon tiyya dammaqu qabda oromoon tiyya dammaqu qabda waan baay'ate keessa shayxaanaa heddummaata dhageeffadhu sirritti waan heddummaate keessa waan baay'ate keessa shayxaanaa heddummaata maaltu baay'ate oromoo amma sadarkaa miidiyaan baay'atee jira sadarkaa gowwaan gatii fi baree jira sadarkaa gowwaan waa takka hin beekne kawaan hin taane irraa haasa'u namkum sadii ilaalamee yoo ati dhayxee aboo maraataa fi maraattuun hundi si jala jirti silaa'u namni waa beeku waa si jala hin jiru humna sadeen kana galabaan dillitun yoo wal dhageesse saba kana fayyaddi rabbii jii saba kanaa sagalee ta'e hoggeeti jettu meeqanaa kafaltan maraataan juu keessa jirra jechuudha bara akkasii keessa jirra bara qaanii sigale bara akkasii keessa kana keessa waan baay'ate keessa rakkoo shayxaanaa bal'ataan siin jedhe miidiyaan bal'atee jira cufti manaayi banatee seenaa siin jedha sigale as keessatti if eeggannoo cimaa feesisaa keessattuu tokkummaa keenya tiifachuu irratti hojjechuun yeroo jabduu feesisaa sadarkaa gartee namni muka hudduu wal kaa'ee fooloo barbaadu keessi irraa warri dura rabshaa kaasisuun ittiin beekame warra haaraa dhufee rabshaa kaasamaa ittiin beekamudha oromoon dur bakka ajaa bakka raqaa bakka kabajaan hin jirre irraa dheeysa bara namoochi dheeysaa jechuudha maaltu nu qabateetu qiyaamaan na qabatte Profeesara saayinsii addunyaa taa'ee waa barsiisu kana namni isa dhageeffatu hin jiru maraataa taa'ee gartee naashidaa miidiyaa irraa wal arrabsitu tana 4,000 jala ta'a ati dhaabu atis dhaabu maarree ta'e ichi yaa namni bara namni siree urgooytuu dhiisee sagara yaa'u keessa jirra jechuudha bara kanaa keessatti if eeggannoo nama sirritti sigale nama sirritti if eeggateetu if baraaruu danda'a jechuudha if baraaruu danda'a bara ulamaa'iin isin jettan ulamaa'iin dur kutte amma sheekotii kashlabbe sigale imoodhaan dubra gangalchaa ooltu tana bara ulamaa'iin isin jettan dhaabbattee nama jeesu murtaddii nama amantii muslimaa keessallee bahe ilma keenya yaa rabbi nurra tursiisi jettee du'aa'ii gootu keessa jirra barakkasii keessa jirra barakkasii keessa jirra bar aalimni duratti waan rabbiin juusaniif bitamaa bar arrabar sheekotiin manzaraa bar waan rabbi juu caalaa waan abiyyi jaalatu dalaganii bar
والرب جالت دلقوا إيساني جراني بر سيقل والرب جالت يو أبي جرانقم من تنابي جرانقم مدو ni de yo isan bod rabbi abiyu an amma tanan sodachu jira digal an tanan sodachu jira yo bod shahadu ma biyi qabadda jechu batan an tanuman irra sodachu jira digal tanuman irra sodachu jira wallahi wanne haften jirto digal me maltu hafi بربنا جينا مجلس بجلس جان مما شيكوتين قطوريتين جبا سجلته وجرتوتون جيمسي أقولو هوجي شيء تجارسي خيستي إمامني مسجدا أجيفمي ورابيسي نياتو أولا أوركمي عالم نكساني عالم فينجاني عالم نكساني أجيفمي هوجي ورابيسي نياتو شيكوتي خلامة قباتين دبتين هوجي مسجين ربي ديغم بغدينه هوجي قبه بريزدانتين جو مسجد غراغي دينه مسجد مارة دينه مليخ أورمون دينه جي هوجي نقود مسلمني توقو إرقما خينيان نودامي مسلمني أبوليس مسلماتي إرقما خينيان نودامي عليه الصلاة والسلام غراغيستي أماراستي مسلمني أبوليس مسلماتي إرقما خينيان نودامي تيجل برغرتي قاليتشي إمامتيتشي قدان إثيوبيا قبه مسجد أورمون ديغم نجو خيسي جرايج أورمون مسجد خوبا قبدي مسجد نخا مسلماتي موخا أورموتي مسجد نخا مسلماتي موخا غراغيتي مسجد نخا مسلماتي موخا سوماليتي تيجل بركسي برا وني عالم إفين جتو بركسي بركنا خنا خيسي جرايج أقمان سيبا أشيكوتي منزراتنا أرى غافي سنگرتي أكا واقت بابا مرة جتني قال لك أميني برو خنا فاجل أوريتن أوبيديو قد أوبيديو قد مي أميني برو كن قال لك شي أميني برو يسين جتني كن مي موتو مما إني والدبين نتيمي مي موتو ما ياديك إس فارسو مطري تكا إسا قبه سبا سقلية انقر موتو مما إني درد أبتي dhugaa dubbate takka qofa naayim tigal gaafa isin baba marre jettanii kana hunda jala oriitaniin an sheekutii manzaraa jeen gabbe ilmaan isaanii kun Austraaliyaa barsiifatan kun Ameerika barsiifatan kun Dubaay barsiifatan qallicha shee Abdusalaam jettanii moo maal jettanii kabaaleessanis martisi hajjii keessa bashannanaa ooltiifi jireenyi wal qixxaateef tigal abbaan du'ee dhimma isaaniiti أبان دوي المساني تيمتي برغرتي نمني عالما دابتي وان كان أبيجنا رانقم مدوجي وان ربي لو يسوخيسي الرأي وقا ربي لو يسوخيسي الرأي مسلم بقاوف سقليته صداتو خيسي الرأي أصوم مسلمين دابتي بو خريدري سيفار سوخيسي الرأي برا نغرو يا ربي توكچ جلنو دبرسي يني ربي خينيا خدچون يرون إسا أماي سيالي توكما خينيا تيفچا والدقين فچا والجبي فچا بري غرتي أكا غارت قبسويني خيسة دبرو بربو قبنو برا خناي دور بكا دين ربي خنا عيني جراجين نمني اندلالا نمني دين ربي قبو نمني دين ربي قوما قبو حركا قبو dhugaan jallisuu jeeti warri kiristaana illee nu amanuu ture arra namni sheekotii tana miidiyaa irratti arke mee amantuma teenyaa ijatamii ilaala mee ijatamii ilaala hoggii nuti gartee ijoolleen rabbi sodaadhu osoo hin jiru namni mataa wal baqaysee makiinarratti wal harkisu mee nutiin kun nama akkam ja'eeti namni ija akkamiin nu laala mee isinummaan deebi'aa iftaajjabame waan namni isin hin juutan
Sigale. Kana hunda kanu fide qushasha shaytaan ticha gartee dhiiga namaa yoo dhuge malee jiraachuu hin dandeenye kana jechuudha. Sheekotiin kana si faarsitu sheeka keetii miti. Qeensiin kana si faarsu qeensii keetii miti. Abbaan gadaa kana si faarsu abbaa gadaa keetii miti. Osoo abbaa gadaa rashanamu jiru manguddoon kana si faarsu manguddoo keetii miti. Diin rabbii kun bakki irraa marge Harargeedha. Itoophiyaa keessatti arra ummanni Harargee sun maal keessa jira? Soomaleen qubsuma seeraan alaa geggeessaa jirti. Sheeyxaantichi gartee diqaalaan ilmoon barandaa kun gartee maqaa qabsoo Oromootiin aangoo qabate kun koriidarii jeeti gartee wadallootii isaa tanatti ergee wadallootiin tun ummata buqqisaa jirti. Oromoo magaalaa keessaa sheeyxaana kanaaf buqqisa. Dagaammoo Soomalee ol buqqisa. Gubbaa tana Amaaraa gad buqqisa jechuudha. Oromoo walidduutti hacuucaniiti akka gartee daabbootti bilcheessu jiranii jechuudha. Maaliif Itoophiyaa dhugaa san impaayiritti Minilik isaa dhaame san namni lafa qabachuu dhoorke namni gartee akka wanni tun hin dhugoomne dhoorke Oromoodhaa jechuudha. Humnaanis lubbuunis gochaanis waa hundaan ka dura dhaabbatee gartee kaayyoon Minilik sun akka milkooyne ka dhoorke Oromoodhaa jechuudha. Oromoo tana sirriitti hacuucanii caccabsanii balleeysanii sigale qabeenyasii namasii hayyootasii erga balleeysanii booda wanni hafe wadalloota kanaa fi sheekutii manzaraa tana qofa walitti hambisuu deemaa jechuudha. Tun already harka kennitee jirti jechuudha. Tun already alaabaa Minilik qabatteeti itti sagaddee jirti jechuudha. Diigi caccabsi hay amma wanni qabsaa'ota ifiin jettu jasbaan talkaashaan takka asirra tetteeysee keeyyanni 39 haqamuu jettiin gad hin dhageeysaniis. Wanni dura abaa'oo keessa turre maal keessa turre jettu gantoonni takka woo ana akkanuma laaleetiin sawooma akkamiin nuu qabsaa'u ture qabsaa'olleen kabaja qaba wooma akkamiitu nuu qabsaa'u ture hoggi ifiin gaafadha sigale. Wanni abaa'oon godhaa ture dogoggoraa jettii bar sigale. Bar qabsoo abaa'oon dur godhe san tu Oromiyaa tanallee saraare qeyroo gartee qaallicha kanallee sheeyxaana kanallee bilisoomsitee wayyaanee jalaa bilisoomsitee arra inni gartee Oromoorra baacuu jiru tana tafidde bar qabsoo abaa'oo sanii qabsoo dur abbootiin keenya dukkana keessa achi as fidan sani xiqqeessuu barbaaddii jechuu qabsoo OPDO qabsoo ergamtuu qabsoo ashkaraa tana ol qabdeeti qabsoo qabsaawotaa tan dhugaa san gad xiqqeessuu barbaaddii jechuu. Maaliif wohuma arra liqimsituu jecha wohuma arra liqimsituu jecha. Mee ummata Tigree kana laalibe amma isin oggi haaso namni keenya oggi haaso Geetaachoo Raddaa Abiyyi deeggaraa Jeneraal Saadiqaan Abiyyi deeggaraa Gabratsiyoonii fi Jeneraal Saadiqaan faa wal lolanii ija namni keenya. Ummanni dalaga jira yaa obboleeyyan keenya. Gabratsiyoon Maqalee taa'uu fi Geetaachoon Finfinnee taa'uu dalaga jiran. Sigale. Ifi waraanni gartee Abiyyi ganaadhaan Tigraay hin cabsajee Affaar ijaaru kunilleen sigale. Guutuun isaanii wal quba qabanii jechuudha. Horoof akka keenyaatii miti jechuudha. Sigale. Jarri akkatti qabsaa'u beeka yeroo kufees gajje'eeti akkatti miila qabee dhaabsisu beekaa jechuudha. Sigale. Dhaabsisu beekaa jechuudha. Amma wal didanii maarree wal didanii bakka takkaa dhaabbataniiti namicha cabsuu dadhabnaan already adda faca'anii jechuu wal lolanii. Hattuun hoggii keessa seentu boskii walitti gadhiifte hanga afaan kana hunda dhiiga wal keessaa na itutti. Yaa abbaa dhaabbu jee miskiintichi kiyya kun idduu seena keessa seenee fuudhee kuteeni jechuudha. Bar nama waltuma adda qabee bar kan wal galaafachuu deemu. Sigala adda dhoorkeemi. Yaa abbaa dhaabbu jee miskiintichi kiyya kun idduu seena inni duruu keessa seena kunis ichiin karee fudhabu suni keessa kofoo seena
isiin ichitti deemtee adda fudhatti akkasitti adda facaasanii jechuudha akka waan wallolanii fakkaataniiti adda facaanii itti qophaa'anii jiran informationa duraan dhaban hundamma sirritti walii qoodaa jiranii jechuudha walii qoodaa jiranii sigale faarsee bulaan kiyya gaa rabbiitti fedhe nama sheeyxaantichaa wajji footoo ka'e hundaa'u isaan bira goota geechoo jechuu jiran namicha dheengadda gartee akkasi sheeyxaantichaa na gabbutee sigale arrabaa miti akkasitti irra deemaa ture sana amma isaaniif goota profaayila godhataniiti way geechi halkanii guyyaa isaaf salaatanii jechuudha taayyee dheengadda salaataniifoo amma sheeyxaana godhanii jechuudha sigale tanaafi sheekka abbuta arraaran jenne wallaalaan si faarsurra yoo si mormirra si fayyadaa wanniin juuf tanaa jechuudha tanaa jechuudha ummanni keenya osoo kana keessa jirru wal nyaachuu dhiisa wajji nyaadha yeroon amma yeroo wal nyaatanii miti yeroo wajji nyaatanii yeroo wajji nyaatanii ummanni biyyaa gartee rakkoo badduu keessa jira takka oromoon akkana cinqamteen beektu bilicii tana gartee ta kiiloomeetira meeqa kararraa gadi fagaanne kana faarsee bulaan sii kaaseeti way biiti tun Awurooppaa miti tun Niiwoorkii miti bar Finfinneedha bar Maarreedha siin jedha obboleeyyan kiyya ummanni bilicii miti kan nyaatu ummanni gartee bilicii miti nagaya buuftuuf sammuudha hayyoonni keenyaas hulaa cufattaniin tattaa'ina gadi baha amma waan godhan dhabaniiti gartee lammaa magarsaa galuu deemaa miixirqishoo galuu deemaa way manguddoon itti dhayxeeti lammaan galuu deemaa jeeti gartee sheeyxaanticha olola kanaa hoosisu jira jechuudha nuti abdiin teenya lammaan galee dhiise lammaan kanuma dheengadda harkanu mursiisuu ture jaraa wajji lammaanis kanuma hayyoota keenya hiisisee dhukkee goosisuu ture oromoo yeroo hundaa hin sobamin kanaa booda sobamuun hin jiru bineensi kanarra wayyaa wanni jedhamu hin jirtu sigale wabuma ati jibbitu tanaas si wayya dhaabbiluma oromoo tanarraati humaa harkaan qaban jettee akka tuffattu tan maaliif waan itti laffa'ani waan kanaan kunuunfaman namni tokko leenjii sammuu keessa fudhate hujirra oolcha yoo aangoo argate warri aabaa kun wanni isaan sammuu keessa fudhachaa turan oromiyaan biyya oromoon biyya oromoon ummata biyya qabu oromoon ummata guddachuu qabu oromoon ummata namaan qixxaachuu qabu jechaa guddisanii jechuu warri aabaa kun warri OPDO kun oromoon badu qabdi oromoon caccabu qabdi yoo oromoon tokko taate yoo oromoon jabaatte Itoophiyaan hin jiraattu kanaafuu kan isin irra duuluu qabdan diinni tokkoffaan Itoophiyaa oromoodha jechaa guddisanii jechuudha namni waan itti leenji'eetti guddate hojjetaa jechuudha dursaa biyya oggee aangoo qabatu eenyurratti gartee lolabane oromoon rabbanee jechuudha ummatuma qabsaa'ee isa fide amma bar an ilma keeysanii amma harree keeysanii wayan akkanaa jaan oggii dubbii itti jabaatte gaddeebeeti wayan ilma keeysanii akkanuun jedha keeysanii amma maraattota keenya tokko faan dhageenye way dirre dhawaa nuu dubbatee haqanuu baase maarre amma dubbiin dirre dhawaa sun eessa dhayxeme dubbiin dirre dhawaa san amma namni quba qabuu jira sigal inni ajandaa gartee oggisiif ummata walin naqe wanni inni barbaadu gartee akka gartee namni tokkummaan duran dhaabbanne wanni inni barbaadu san akka namni tokkummaan hin qabsooy akka nuti gartee isarra qabsaa'uu dhiifnee walirra qabsooy wanni inni barbaadu sanii jechuudha saniifu ummata keenya amaatu gaagura nu seene amaa gaagura nu seene kana tokkummaadhaan gartee aaratti aarsinee firraa baafsuu qabnaa jechuudha sigale biyya san keessa diinni jiru ana siifin himu
diinni jiru. Diinni tokkichaan jiru nama sheexaanticha Abiyyi jedhamu kanaa jechuudha. Diinni guddaan ati diina kiyya jettu nama waan ati qabdu si harkaa fuudhe. Eega qaallichi kun aangoo qabatee tokkummaan Oromoon gandaan wal qoodu eegale. Eega namichi kun aangoo qabatee abbaan gadaa rashana. Eega namichi kun aangoo qabatee Harargeen gosummaa wal qoodu eegalte. Eega gartee qaallichi kun aangoo qabatee tokkummaan Oromoo madda walaabuu fuudhee maal jala godhee miitirkishoo godhee miiliyyoo godhee tokkummaan Oromoo laafachuu eegalte. Eega namichi kun aangoo qabatee Soomaleen qoma dhawattee daangaa Oromiyaa saamuu eegalte. Eega namichi kun aangoo qabatee fannoon gartee Amaarri duraayyoo billee distii waliin dhawan horii hundi qoma dhawatee har'a abbaa bireeni abbaa gartee dishqaa ta'ee Wallagga aanaa torba buqqisee bulchuu jira jechuudha. Meegatuma namicha kanarraa harkatti qofa naa himi abbuleen. Mee naa himi. Waboon maaliif fannoon dhooynee siin jaa? Mee waboon itti gaafatamummaa qabaa waboon ifi riphee lola. Katti gaafatamummaa nagaya buusuu qabu mootummaadha. Caphee baqee waboos taatu kadhabamsiisuu qabu. Fannoos taatu kadhabamsiisuu qabu mootummaadha katti gaafatamummaa qabu. Kana hunda yooniif godhuu hin dandeenye aangoo gadhiisee mootummaa ce'umsaa jaaruu qaba. Amma nama aangoo karaa nagaatiin gadhiise Hayilamaaraan fa'a qabeenya hate jee faarsee bulaa irratti ololchiisaa jechuudha. Nama biyya san diigaminsarraa oolche. Nama biyya san diigaminsarraa oolche. Kana fa'a irratti ololchiisaa jechuudha. Amma Harargee already fudhattee jirti Soomalee. Tulluu Guulee ijaarsa seeraan alaa ijaaraa jirti guutuu. Achiin Dirree Dhawaa dheengadda keenya keessanii miitirkishoo jiru sii galee fudhachaa jirti. Baalee Gurraa Dhaamolee hunda fudhachaa jirti. Ummanni waan godhu wallaalee bakka naannuma Soomalee jala bullaa'u jechaa jira. Muyyaalee fudhachaa jirti. Olii tanaan jarri naftanyaan inni ijaarratti fudhachaa jira. So Oromoon namicha kana gidiraa malee maalirraa harkattee jii if gaafadhu. Amma Oromoon eega namichi kun aangoo qabate qabeenya harkattee maal harkattee siin jaa? Boobara wayyaanee keessaas Oromoon dinquu dayyaas fa'aan qabeenya qabaachuun ture. Bara Daargiiti bara Millikiis Oromoon qabeenya qabaachuun ture. Namni tokkoo fi lama. Oromoon barka kasi miskiinomsu ka qabeenya sii kennu sirna malee bar namoota tokkoo fi lama ergamtu riphee olola warra gartee faarsee bulaa bituuf warra artistii bituuf kana maallaqa yootti kenna. Kun Oromoo bakka bu'a. Tujjaara Oromoo jaamaa qabaataa Oromoo jaamaa. So Oromoon xiyyeef gaafachuu wanni qabda yeroon isaa ammaa jechuudha. Maal keeysaan jira jettee if gaafachuu qabda. Maal keeysaan jira jettee if gaafachuu qabda. Rakkanne akkamitti isinitti himnaa cinqabne. Hoggi wanni takka dhufte eeysaa dhufteen kan hin beeyne harka dhooytanii jala kaatan abaluu kana jeebar maarree keenyaa kana jeebar mitirkishoo kiyyaa kana jeebar obboleeyso abbaan fedhe yoo kana jee maaliif jeejii yaati xiinxali hubadhu waan takka dubbii gara gaggalchi ilaale alanchi nyaataa hoggii nyaatu namni wayikkuma fuudhetti qorii keessaa fuudheef gaddii isaanii alanchaa bar dubbiis akkasumatti alanchi ilaale. Hay namicha abbaa gadaa rashanee namicha manguddoo rashanee fixe namicha sheekotii bitee fixe namicha gartee maallaqa riphee ololaa kana kennee faarsee bulaa bichisiisu jiru. Warra TikTokii fi warra YouTube kana deemanii meeqa kasii kenna jedhanii bitaan jiranii akka uummataa sagaleen taane. Sigale uummanni keenya gartee dammaqee kana hunda firraa eegu maaliif gibirinatti oliiqee
maaliifin akkana ta'e maaliifin dhalee guddifachuu dadhabee maaliifin dhalee barsiifachuu dadhabee maaliifin dhalee ergachuu dadhabee dhuguma namichi kun ilma kiyya moo diina kiyyaa ji'ee yeroon oromoon halkanii dhaabbateef gaafatu yeroon isaa amma buleessu sammuu tana wanni rabbi sirra kaayee bakka itti yaadduufi bara hay sila namnummaan tokko kan yaadu barbaade rabbiin matuma tokko uumee dhiisaa bara maaliif mataan har'aas kaayee sirraas kaayee akkatti yaadduufi bara maarreen nu dhufu jira wayimo yoo gubbaa dhufe oromoo dhumatte maaltu dhumataaf oromoo har'a dhumattee fiifuuyi mata keenya gartee namichi wayii isin godhate fakkaatti dammaqa naa isiniin jee hayyoonni keenyallee gabbaa ummata dammaysaa tokkummarra lallaba tokkummaa keenya jabeessaan jaa kun sheekka abbutaatii baga nagaan dhuftanii baga nagaan nu daawwattanii sheer invite walii godha nagaan jiraadha